Shitoolee akkam ooltanii akkam jirtu Baabbiin jedhama. Jalqaba irratti chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'aa. Viidiyoo kana booda baba'anis hedduun gati jiraniif isaan akka argataniif jechuudha. Sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, yaada yoo qabaattan immoo jalatti nu barreessaa. Fi gaaffii yoo qabaattanis sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Har'a kan wajjin ilaallu immoo feesbuukiin keenya haakii ta'eera moo hin taane kan jedhu wajjin ilaalla. Jalqaba irratti appilikeeshinii feesbuuk sana banannaa. Laayit ishee jettu kana fayyadamanii hin seennaa. Sanaan booda kana fayyadamtu yoo ta'e akkuma isin argitan sararri sadeen kun jirti. Milkita kaameeraa kana gajjallaa jechuudha. Isheettan bu'aa. Sana booda kan erga keessinaa fideetii seeting kan jedhu jala dhaqaa jechuudha. Seeting as jala erga lixeetii amma akkan haakii ta'ee fi hin taane qofan ilaaluu barbaadaa jira gadi ta'eef ammanii security and login kan jedhu kana jala dhufa. Kana booda akkuma argaa jirtan where you are logged in kan jedhu kun jira. Samsung Galaxy Note 2 Naqqamtii Itoophiyaa active now kan jedhuu fi Seymour kan jedhu illee jira jala. Akkuma argaa jirtan kan hin fayyadamu Samsung Galaxy Note 2 kanaa fi Windows PC jedhurraa qofa gadi ta'eef warri kun warran hin beeknedha jechuudha. Jechuun feesbuukiin koo kun mobaayilota warra kanarraas banamee jira jechuudha. Warra kana gatiin beeku kan keessanis yoo mobaayilii tokkorraa qofa fayyadamaa ta'e isa jalqabarraa duwwaa active now isa jedhuun duwwaa isinii fiduu qabaa jechuudha. Isaan alatti fida taanaan feesbuukiin kan keessan mobaayilii kan biraarraa banameera yookaan ugguramee haak ta'eera jechuudha. Keessaa baasuu barbaaddan logout all other seasons isheettu kana argaa jirtu. Isheetti yoo buutan silkii keessan ammarraa fayyadamaa jirtan qofaa irratti hambisaa. Ishee yoo dhiistan immoo qofaa tokko tokkoon irraatii deleetii gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf ishee kanatti yoon bu'ee logout kan jedhu jira. Logout gochuu nan danda'a. Keessaa naa baasee jechuudha. Ammas sattaanu kanas itti bu'ee logout yoon godhe ammas sarraas logout godheera jechuudha. Ammas kanarraas yoon logout godhee kana lamaan qofaa irratti na hambisee jechuudha. Amma warran beeku kana lamaarraa qofaan fayyadamaa jechuudha. Galatoomaa viidiyoo ta'an immoo feesbuuk akkaawuntiin akkamitti haak ta'uu danda'a kan jedhu qabadhee isinitti dhiyaadha. Sabiskiraayib, kooment, laayik gochuun hin irraanfatinaa. Galatoomaa.